raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arra guyyaan khamisa sadaasa soddoma barree 2017 harka fuune dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo. Kun ugaa sagantaa keenya guyyaa irraatiinis oduu gaafiif deebii keessummaa tokko waliin taasifne kutaa sadeessoo fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Dursa oduu keenya guyyaa irraatu isiniif dhiyaata. Keessummeessuun kan isin faana turu ani Sabaloo Hadiibi. Kallattumaan gara oduu irraattiin isin dabarsa. Gagabbooyyuu dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduu keenya guyyaa irraas kasin dhageessu hantiiqii dhugaa isaati. Lola roobii kaleessaa liyyuu poolisiin Sumaalee fi loltoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee godina Harargee ba'aa Naagursum keessatti baraniin ilmaan Oromoo baay'een kan wareegaman ta'uu fi tarkaanfii ofirraa faccisuu uummanni Oromoo taasiseenis hoogganaa liyyuu poolisii tokko dabalatee loltoonni diinaa baay'een ajjeefamuun gabaafameeti jira. Lola guyyaa kaleessaa godina Harargee ba'aa Naagursum keessatti loltoonni wayyaanee fi liyyuu poolisiin Sumaalee bante kanarratti qaamonni nageenyaa Naagursum lamas diina tumsuun ilmaan Oromoo kaafixaa oolan ta'uu kahiman jiraattota. Gabaasa guutuu oduu kanaaf roobaa boruu. Roobii kaleessaa hidhattoonni poolisii addaa naannoo Sumaalee fi waraanni mootummaa wayyaanee jiraattota Naagursum irratti akka yeroo biyyattiitti ganama sa'a tokko irraa eegalee waarii boodaan gazaa 10tti waraana geggeessaa turan kan jedhan haleellaa duraan abbaa raddaa tokko mana isaatti yoo madeessan hawaasni araddoota baadiyyaa fi magaalaa irraa walii dirmachuun namni 2,000 ol ulee fi dhagaan diina qolataa utuu jiranii raayyaan waraana ittisa biyyaa fi poolisni federaalaa jaraaf tumsuun uummatarraa namni 5 wareegamuu fi gama jaraatiis danuun ajjeefamuu jiraataa gamasii dubbisne tokkotu raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan. Yana mata'atii takka irratti waasni eega jalqabe gaafa irratti dhaabbate jalqaba gara Soomaalii nutti erganii bulchaa araddaa kaasaa mana isaaniitti fudhatanii ta'an achii lolli galameetii gara Soomaalii rabbii isin bakka jechuun federaalaa fi makalaakiyaan isanii hawaasa rabbi haasa galanii jaarta soddaa isaan tokkotti dabalanii bilisa kanaaf inni akka malee reebiin hospitaala fidanii magaalaa dargaggoon jira magaalaa baadiyyaa waajjira hojjechiisan nama deebisan deebisu bulchoota aanaa lamnee ijoolleen umurshin gambuutantee ulee godhattee akkasitti toora nama 2,000 karaa daandii kiiloomeetira 10 miilaan deemanii hoggaa dheemee chiidafne beenyaanaa amiin alii jaaniin Soomaalii gara wajjin hariiroo qabu isaa fi kitaafatama waajjira poolisaa aanaa jechuun ammayyaatuun danda'amu jara Soomaalii fi makalaakyaa waliin ta'anii osoo mari'achaa jiranii itti dheeyinaan duraa sun hubbaman Ministri apa sahaja, boleh saya kumpul lama ni, boleh ni memang jenis cuma kepada orang ni juga federal saja. Isaat boleh saja jadi. Terus kena macam ni, orang jadi aboris kena boleh saya roda, ni macam ni dong tu kita lagi. Dia macam ni hidup ni dia macam ni ada. Terus kita amal ni nama juga. Masalah dia orang mereka boleh dicoret orang baru tu mereka. Itti fufuun namni kun akka jedhanitti ilmaan Oromoo poolisoota naannoo Sumaaleen magaalaa Bombaasitti ukkaanfamaa jiru kan jedhe xumura irrattis ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa fi golee addunyaa cufa keessa jiran horsiise bultoota gaachana ta'anii daangaa Oromiyaa tiksuuf galgalaa ganama obbaa jiraniif dirmachuu akka qaban haammachuun dubbii isaa maa'essa.
Abbaan kaarra boombaas jedhanii magaalaa takkaa jira. Naannoo shanni tuqanii keenya habooke qabamee eegamu jira. Yeroo Soomaalii makiinaa karaarra dhaabanii ati ta'ee ati maarra eessaa gad buufachaa jiran. Ammoo barattoota jijjiiree geessanii jedhanii birrii 1,100 yoo fiddammanii jedhanii himachaa jiran. Naggaadeen keenya kan bishaan kan inni dalagaa keessa jiru hidhamaa jira. Eegummaa fi uummata Oromoo wal baqachiisan booda rakkoo adda addaa nurra deemaa jiran. Oromoon gaangaarra jiru kun gaashena uummata Oromoo ta'eeti halkan guyyaa deemaa jira. Handirra walakkaa Oromiyaa irratti maaster pilaanii jedhanii lafti Oromoo gandiniiti. Kanaaf lolli gaangaanu deemaa jiru maaster pilaanii illee hiriira gaaraa ture. Warri gaangarra jiru warra jiru harree namarraa ajjeesaa jiran. Oromoon warri Oromiyaa keessa jiru waaf callisu warri ala jirus waaf gargaarsanii jedhanii durii lakkisne. Duwwaasuudhaan harrallee uleedhaan rakkisaati oolle mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e uummanni Oromoo addunyaa irra jiru akka nu gargaaran biqilaa akka dhaabbatan barbaadamu. Isaanis aanaalee kan gargaaran. Oduu keenya ittaanuun ammoo roobii kaleessaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Bagiitti hiriirri mormii jabaan barattoota magaalichaa cufa hirmaachisee adeemsifamee ooluun dhagaameeti jira. Hiriira mormii magaalaa Bagii keessatti adeemsifame kanarrattis dhaadannoolee fi gaaffilee jajjaboon barattootaan dhiyaatanii ooluu odeeffannoon gamasii arganne kan mul'isu yoo ta'u, gama biraatiin ammoo summii gaanee bishaan dhugaatii jiraattota magaalaa Bagiitti qaamota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen roobii kaleessaa naqabeen Oromootni lakkoofsaan 26 ga'an miidhamuun galgala edaa hospitaala magaalaa Bagiitti kan yaalamaa jiran ta'uu isaanii kan dubbatan Oromticha magaalaa Bagiirraa bilbilaan odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan kana. Har'a mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti karaa turis akkasuma haala tapha baratanillee ta'aniiru. Haalli isaanis jiranii haala baay'ee bareedaa ture. Beekumsa hin qabu tasgabbiidhaan dhaadannoo isaan ba'anii warri bittinneessaaf poolisiin Oromiyaa jedhanii ba'anii naannoon qabatee bataa gadaa gaaffii isaanii dhiyeeffatanii namoonni aangoorra jiran kun beeksisuun qabanii wanti jedhu jira. Kanas gaafataniiru ragaa barnootaan waan wal qabatu nufa qulqullaa'anii maqaa namootaas ta'aniiru warra hin baratin jechuu isaaniitiif kana malees immoo ragaan isaan qabatan ragaa qulqulluu miti orgisiidha kan jedhu tureera. Liistii namaaf kennaniiru kan biraan gara galgala kana immoo bishaan dhugaatii kan magaalaatti summii turuuf kennamne summii kun egaa har'a uummanni guutummaan guutuutti waan bira gadhiisanii lafa hiriiraaf lafa marii waan turaniifi yeroo firii namoonni naannoo bishaan sanaa gadhiisanii ba'uun oolle isaanuma dhuganii follaalanii dhufan gara nama 21 hospitaala Bagii yaalamanii ba'anii toora bittinneessaadhaa fi waraana gidduu tureera walitti bu'uun jira hin gadda. Kanumarraan kaasanii haalli gaariin hin turre magaalaan Bagiigaa ammaan kana namnumtuu baratee galeera. Naannoo Tuuluddoo jedhamu baadiyyaatti immoo waraanni milishaa wayitumanii innis yaalamaa jira. Kun kanaan osoo jiru godina Arsii Lixaatti shirri warraaqsa Oromoo laamshissuuf ergamtoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanii xaxan akkaan jabaatee kan gaggeeffamaa jiru ta'uun gabaafameeti jira. Akkuma yaadatamu garnoottan 27 darban kana tooftaalee garaa fayyadamuun Oromoo fi saboota ollaa walitti diruun umurii bittaasaa dheereffataa kan ture mootummaan koloneeffataan wayyaanee yeroo ammaatti ammoo warraaqsa Oromoo maqsuuf jecha ergamtoota isaa aanota godina Arsii Lixaa garaa keessa bobbaasuun qabeenya saba Oromoo keessa jiraatanii saamsisaa fi gubsiisaa kan jiru ta'uu himan jiraattonni. Falmattuu Lammii dabalata qabdi. Mootummaan koloneeffataan wayyaanee akkuma amala isaa warraaqsa uummanni Oromoo taasisaa jiru kallattii jijjiirsisuuf jecha aanota godina Arsii Lixaa garaa keessatti ergamtoota isaa bobbaasuun qabeenya saboota biroo gubsiisaa fi saamsisaa kan jiru. Gochaa ammeenya kanas akka waan uummanni Oromoo raawwatee fakkeessuun saboota Oromiyaa keessa jiranii uummata Oromoo walitti dirsiisuuf tattaaffii jabaatti akka jiru odeeffannoo jiraattota magaalaa Shaashamannee irraa arganneen beekuun yoo danda'amu. Kanumaan kan walqabates kibxata darbe mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii tokkottis ergamtootni wayyaanee abidda qabsiisuu fi manneen barnootaa godina Arsii Lixaa garaa keessatti ammoo shira barattoota gidduutti xaxamaa jiruun walqabatees manneen barnootaa hedduun cufamanii jiraachuu kan himan dhalataa magaalaa Shaashamannee irraa bilbilaan odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Shirri mootummaa wayyaanee xaxuun kan walqabate qaamonni eenyummaan isaanii hin beekamne kana namoota dhuunfaa haga gubootti ga'aniitu jiru. Kun immoo kan inni agarsiisu qaama mootummaan kun kakaase ofii isaatiin waan kana qindeessee jechaadha. Lubbuun namootaa akka darbu akkasumas qabeenyaan namaa akka gubatu godhaniitu jiru. Sabni Oromoo saamuudhaaf akkasumas immoo mana namaa gubuudhaaf kaayyoon qabu. Darbee guyyaatti guyyaa gaddaa kana manneen barnootaa keessa
keessatti fokkara akka ka'an jedhanii manneen barnootaa akka Adventistii fi Kuyyaa ijoolleen barnoota isaaniirraa dhiisanii gara duubaatti deebi'aniiru. Ammas achii cufanii gara Shaashamanneetti as dhufanii yaalanii jennaan kan Shaashamannee milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee manneen barnoota tokko tokko sodaan kan jiruun cufaman jiru jechaadha. Magaalaa Shaashamannee keessaallee guyyaa kibbata naannoo tilmaama gara sa'aatii 10 irratti guyyaa keessa magaalaa Shaashamannee naannoo Apostoo jedhamu irratti mana amantaa Ortodoksii tokko irratti balaan ibiddaa qaqqabeetu jira. Balaan ibiddaa kun akkuma ka'ee daqiiqaa muraasa booda oduun magaalaa keessaa odeeffamuu jalqabe kun uummata Oromootu kan gubechuu jechaadha. Gosaan amantaa waan walitti bu'uu dhibeef jalqaba walitti buusanii gidduudha. Politikaan vaaluu isaanii gaggeessanii mana ture kunis otoo milkaa'ina ta'eera. Haa ta'u malee xiqqoo turanii wanti kun yoo hubatan garuu harki uummata akka keessa hin jirree fi qaamni biraa akka waan kana gubee beekameera. Kan baay'ee nama ajaa'ibu garuu yeroo uummanni ibidda kana dhaamsuudhaaf fiigutti konkolaatonni paatroolii kan raayyaa ittisa biyyaa kan jennuun kun magaalaa keessa oliif gadi deemaa turan. Hawaasi garuu isaan bira darbeetu ibidda kana dhaamsuudhaaf fiigee hordoftoonni amantaa Ortodoksii kan isaan feesbuukii sanaan beeksisaa turan uummanni musliimaa uummanni pirootestaantii ibidda kana dhaamsuudhaaf qarqaarsa isaaniif godhe guddaa galateeffataniiru. Kun immoo shiira xaxame sana akka inni faashaleessi kan mul'isudha. Inni guddaa wanti godhamuu qabu tokkoffaa akka manneen barnootaatti barattoonni barsiisota isaanii dhaga'uu qabu. Bulchaa mana barumsaa dhaga'uu qabu. Qabsoon keenya kun immoo gara fuulduraatti akka inni tarkaanfatuuf lammii firmachuu qaba. Eenyuyyuu taanaan waan tokko qabatee nama fiigu yoo argine isaan faana fiiguu hin qabnu. Asirratti wanti hubatamuu qabu amma magaalaa Shaashamannee keessatti ilmaan Tigree hojii adda addaa hojjechaa jiran illee uummata Oromoo fokkaachuudhaan alaabaa kana baatanii akkasumas harka irratti morma irratti hidhatanii waan isaan deemaa jiran tokko lamaan isaanii waan argineef uummanni keenya waan akkasirraa of qusatee hiriira yaabamne irratti akka hin hirmaanne akkasumas immoo wantoonni karoorfaman hedduu waan jiraniif bakkoota namni wal ga'u hunda irratti namni tokkoon namni addaa isaan keessa yoo gale of eeggannoo cimaa akka godhuu fi qabsootaa gara fuulduraatti akka finiinsu erga dabarsinaaf jechaadha. Oduu keenya dhumaatii namoota bakkanaa hiriirri mormii jabaan hanota godina Wallagga lixaa garaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru ta'utu himame. Hiriira mormii godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Gullisoo keessatti gaggeeffame irrattis gaaffilee fi dhaadannoolee dhageessifamaa turan keessaa muraasni mirgi abbaa biyyummaa Oromiyaa haa mirkanaa'u, hidhamtoonni siyaasaa Oromoo halakkifaman, dararaa loltoota mootummaa kurneeffataa wayyaaneen barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Impaayera Itoophiyaa garaa keessatti barataa jiran irratti raawwatamu balaaleffatuu fi kanneen biroos kan hammatu ta'uu kan himan jiraataa magaalaa Gullisoo irraa bilbilaan odeeffanne kana. Godina Wallaggaa aanaa Gullisootti barattoonni mana barumsaa sa'aatii waaree booddee erga ba'anii yaadannoo isaan dhageessaa turan siyoosiin barattoota Oromoo irraa dhaabbatu yuunivarsiitii keessatti barataa amma coonquu qeerroon keenya gaaffii abbaa biyyummaa gaafatanii hidhaman jiranii hidhamtoonni siyaasaa gaaffii uummata Oromoo gaafatanii asumaan illee mana hidhaatiin namatti hin jiran dararaa guddaan irra gaa'eedhaan gadi lakkifaman kan jiru ture. Isaan duwwaa osoo hin taane akkuma magaalaa kanaatti yeroo darbe uummata keenya keessaa butamee deemee as bootiin isaa kan hin beekamne namoonni jiru. Isaan sun illee akka gadhiifamanidha. Bara 2008 kan butaman Malkaamuu kan jedhamuu fi Yohaanis kan jedhaman maqaa abbaa isaanii illee hin dagadde. Isaan kun amma ammaatti bakki buutee isaanii kan hin beekamne mana hidhaa Maayikalaawwii jiru takka immoo Qilintoo jiru jedhama walumaa gadi kana haasa'amu. Isaan kun akka gadhiifamanii dhaadannoo isaanii keessa turedha. Kanneen manneen barnootaa akka aanaa keenyaatti jiran keessaa baay'een manni barumsaa isallee akka sadarkaa lammaffaan manni barumsaa Diillaa yookaan Hawwatee Sochiiramu sadarkaa lammaffaanii Waayyuu Mannii Keekii Gaalloddoon jedhaman akka aanaa keenyaatti manneen barnootaa sadarkaa tokko lamaffaa hundumtuu karaa seera qabeessa ta'een dhaadannoo isaanii ba'anii dhageessanii beekumsa tokko kan hin qabnee fi gaaffii isaanii gaafatanii gara qe'ee isaaniitti kan deebi'an jechuudha. Mormii yeroo darbe yeroo gaggeeffame qeerroo nama falmu fakkaatanii opiidiyooma keessaa ijaaramanii ka'anii hawaasa keessaa nama ka'anii alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii baatan kana kennaa bakka xumurree irra jiranii namoonni alaabaa kana abaluu harkaa fuunee abaluu fidee iddoo akkasiitii dhufee iddoo akkasii bula jedhanii fuudhanii maqaa namaa wajjin waajjira dhaabbata dimokiraasii uummata Oromoo aadaatti galii godhanii maqaan namootaa achiitti Seerri kan ta'umee kan jiru jira. Nama kana dabarsanii kennisiisuudhaaf namoota hojjettoota mootummaa keessaa seensa dhaabaa bakkee keessaa hawaasa keessaa yeroo isaan itti nama ka'anii jirantu jira. Jaallatamaa fakkaatee waajjira dhaabaatti marmaaruudhaan namni dargaggoota keenya akkasittiin qofaatti adda baasee maqaa isaanii dabarsee kennullee jira. Kanaaf ammayyuu adda baafachuu kan qabu qeerroon keenya yeroo mormii garaagaraa dhageessisu eenyuun nu keessa jira eenyutu dhugaadhaaf deemaa jira maaliif dubbannaa eenyutu dubbatee maaliif dubbate kan jiru adda baafachuu dhiisanii garuma namni ijaarame dubbatti yoo hin dubbatu ta'e ammas wanti dhokatee hafuuf dhugaa isaanii kan bakkeetti dhiyeessu suuraa kaasanii fa'aa yeroo isaan erga godhanii kaa'aa kan jiru kun immoo bor dabarsanii wal kennuun malee amma wanta barbaadaniif hojjechaa kan jiru jechuudha ammas.
Haaluma wal fakkaatuun achuma godina Wallagga Lixaa Aanaa Gul'isoo magaalaa Callayaattis hiriira mormii gaggeeffame irratti foolleen magaalaa Callayaa kan qeerroo Oromoon hin filamne ta'uu icitiin qeerroo magaalaa Callayaa foollee Oppiidiyoon filatteen baafamaa jiraatuu fi Oppiidiyoon yoomillee Oromoo bakka bu'uu kan hin dandeenye ta'uu akkasumas harmaan booda uummanni Oromoo wayyaaniif akkam bullee kadhaadhataa turan ta'uu ka hime Oromticha magaalaa Callayaarraa karaa toora bilbila keenyaa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kenne kana. Guyyaa irraa magaalaa Callayaa keessatti hiriirri nagaa haala yeroo ammaa kanaan wal qabatu ijoolleen ba'anii dhaadannoo isaanii dhageessisaa magaalaa keessa dhufanii gara bulchiinsa magaalaa dhaadannoo dhaadachaa dhaqanii gaaffii isaanii gaafatanii yuunivarsiitota kolleejota adda addaa irratti amma gadhiifamee jiru kun dura dhaabbatu hidhamtoonni keenya mana hidhaatti hidhamanii jiran kan akka Baqqalaa Garbaafaa kan akka Dajanee Taafaa fi weellistoonni keenya gadi nu gadhiifaman Oppiidiyoon barbaannu wayyaanee nu jechuudhaan dhaadannoo isaanii dhageessisaa oolaniiru. Oppiidiyoon yeroo ammaa kana foolleetti qaama hin beekamne qaama ijoolleen harka isaanii dinfillee kan ijoolleen hin beekne filtee nama akkas akkasii fillachuudhaan walgahii wayii irratti ijoolleetti manii ijoolleen nuun ta'u jechuudhaan kana irratti ijoollee gidduutti dubbiin uumamaa jira. Amma warri kutuutti fagaa'aa jiru. Ijoolleen nuun ta'u wanti kun harka keenyaan filannaa. Foollee jechuun kan ijoolleen kaattee magaalaa tokko keessatti ittiin biyya ishee eegsifattuudha malee kan mootummaan wayyaanee filatee fidee ijoollee itti gadhiisu miti. Kun immoo ijoollee gidduutti dubbii uumuudha jechuudhaan ijoolleen yaadni Oppiidiyoon Oromoodhaaf qabdu sirrii yaada bareedaa akka hin taane barree uummata Oromoo walii galee tokkummaa isaatiin wal danda'ee qeerroon Oromoo wal jaallatee jaalalaan shira mootummaan wayyaanee amma kaasa jiran kana tokkummaadhaan kuffisuudhaan harka wal qabatee haa ka'uun jedhaan. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo oduun itti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa gammaa ture qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo kurfiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabne ammaas itti fufa. Wallee warraaqsaa eegalle kana waliin caqasaa immoo gara kutaa sadeessoo turtii gaafiif deebii dhiiga dhugaasaa obbo Ibraahim Abbaayee waliin taasisetti tarkaanfanna. Hanga xumuraatti nu faana turaan hafeerraa keenya. Kutaa lammaffaa turtii gaaffiif deebii obbo Ibraahim Abbaayee waliin qabaanne qophii keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessuun keenya akkuma yaadatamu arramoo kutaa sadeessituu fi tamaa'essaatu isiniif dhiyaata. Obbo Ibraahim Abbaayee keessummaan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas waa'ee OPDO akkasumas Oromoon hooggansa jabaa biyya keessaa fi of gidduudhaa uummatuu akka qabuu fi hooggansi qabsoo Oromoos riimoot kontirooliidhaan akka hin taane dubbatu. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'u obbo Ibraahim Abbaayee kunooti. Carraa argannee rakkoo san keessarraa fagaannee xiqqoollee yoo jiraanne nuti saba keenya irraa tokko baraan keenya rakkataa sammuun keenya qabama gaddi booyi uummata keenya booya keenya jechuudha. Silaa'uu namni addunyaa irra kophatti qabamee jiraachuu hin danda'amu haaluma addunyaan keessa jiru keessa wahiis baratte wahiis dhaggeeffatte jechuudha. Waan diinni gartee godhaa jiru tooftaa isaanii sagantaa isaanii haala danda'anitti argachuun qabsoo keetiif si gargaara jechuudha. Waan diinni keenya haasa'u waan diinni keenya saganteeffatu akka danda'amutti silaa barame barachuudhaaf tattaafachuu goone gaariidha.
Kana irratti maal jechuun barbaade seetu ani yeroo tokko dhaqeetiin caffee Oromiyaa jedhan sani falmaa isaanii yeroo inni dhaggeeffadhu biyyi tuni biyya teenya maarreen taanu PDRFin akkanatti noonna godhuun qabu jedhanii falmuma asin jenne achi keessatti gaggeessu. Yeroo tokko taa'eetiin if gaafadha akkamitti namichi kun kana waan akkanaa haasa'uu danda'e. Eeji'ee biyyuma san keessa jiraatee warruma Tigreedhaa ka isaan jaare abbootii isaanii kana gooftaa isaanii kana akkana balaaleffataa waan jedhuun if gaafadha. Biyya addunyaa tana keessatti tiider yookaan filmii tolchu. Filmii tana aktarootaa jira jechuudha. Aktaroonni kun waan biraa taatee hojjettu jechuudha. Filmii tolchaniiti waltajjii irratti as bahaa falmaa nu arrabsaa nu qomadhaa jedhaniiti tolchutti keessa taa'anii warri Tigroota jechuun maaliif kana godhu seetu uummata Oromoodha OPDO'n sobboonaa taate kun kanatti hogguu teessoo isaanii irratti falmaa akkanaa gaggeessaa jiru sabaaf dhaabbatanii jedhaniiti uummata keenya afaan faajjessu laalu jechuudha. Yoommaan tana akka lamma Magarsaa fa'aa olaaltanii haga isaan deemuu danda'an beeku warri Tigreedha. Uummata fakkaadhaa nu arrabsaadhaa kan sabaaf falmu fakkaadhaa uummata nurraa qabbaneessaa waan jedhutu jira jechuudha. Wanni isaan godhanii filmiidha. Filmii hojjechaa jiru jechuudha. So kanaaf jecha uummanni Oromoodhaa filmii kana dhugatti fudhatanii gowwoomuun baay'uma irraa eeguu barbaachisa jechuudha. OPDO'n akka instituushinaatti tasumaahu uummata Oromootiif waa buusuu hin dandeessu jechuudha. Instituushina kajaarratti abba qaba. Abbaan isaa akka barbaadetti meeshaa isaatti gargaarama jechuudha. Fedhu arrabsoon, fedhu faarsoodhaan akkasitti itti gargaaramaa jira jechuudha. Warri amma jaarmota biyya san keessatti sirnaan laayisansii fudhatee hojjechaa turee fi jiru hoo jiraatellee fakkeenyaaf OPDO tahee kan biyya san keessatti mirga uummata Oromootiif dhaabbanna jedhu warra impaayirii kan akka jirutti heeraa fi seera impaayirii kan cunqursaa fi kan gabrummaa irratti hirkate kana fudhatanii achi keessatti nagaa uummata Oromootiif falmina waan jedhu jechuudha. Deemee wanni kun bakkuma impaayirii dhaqanii ifi bakka san bu'anii mootummaa tahuudha jechuudha gabaabdutti. Kuni I think kaayyoo uummata Oromootiin wal faalleessa. Maaliif kaayyoon ganamaa kan uummanni Oromoo itti wareegama baasaa jiru biyya namaa qabatan uummata biraa bulchuudhaaf miti gabaabdutti Oromiyaa fi Oromoodhaaf jechuudha. Itti gaafatamnii fi dirqamni uummanni Oromoo qabulleen kana jechuudha. Dhugaadha biyya bilisoomtu keessatti harki 51 ol qabeeti bilisaawaa 49 illeen quba qaqqabee ni gabroomnallee osoo hin ta'in gabrummaa tana jala jiraachuu dandeenya warri jedhanii falmaan jiraachuu ni mala. Haa ta'uyyuu malee kan uummanni bilisoomu kumaan jee tarka caalaadhaan bilisoomti. Uummanni bal'aan Oromoodhaa Oromiyaan akka uummata Oromoo jalatti bultuu fi uummatummaa itti qabaatanii warra ollaatii wajjin illee nagaan akka jiraatanii uummata ollaa warra balleessuu deemuu miti uummata ollaadhaa warra bulchuu deemuu Oromoon. Ollaa akka ollaatti kabajanii mirga ofii kabachisiisuudha dirqamni guddaan. Yeroo dheeraa uummanni keenya OPDO tana akka jaarmaatti hin fudhan yaa ijoollee teenya haa jedhu warri biyyatti ogguu bilbiloonni ta'an. Warri OPDO jedhan kuni bari nama hidhuu danda'u malee nama gadhiisuu hin danda'ani. Kuni bara 26-27 kanuma ture jechuudha. Ammallee siidha malee siisiisuu hin danda'an. Kan fakkeenyaaf laaltan. Uummanni Oromoodhaa kumaatamaa hidhamaa jira. Kana keessaa immoo maqaan isaanii ol ka'ee ona jedhu warra paartii mormitootaa Itoophiyaan Opposition Party waan jedhanii jiru. Mormitootaa fi bilisa baaftonni adda jechuudha. Kanuma ifumaaf laayisansii kannanii bichi keessatti akka sossoohan godhan kan Itoophiyaa diiguun deemu kanuma silaa gartee yaadummaa isaan jan akka isaan abbaa irree ta'anii turanillee kan mormii biraan qabaanne yoo qabaatanillee mootummaa sawwayyeessanii waliin jiraanne waliin bulchina waan jedhu kana hidha guuranii turan. Mannummaan isaanii seerummaan isaanii kan immoo gadhiisaa jedhellee gadhiisisuu hin dandeenye warri OPDO achuma jiran jechuudha. Uummata kanallee mannummaan heeraallee gadhiisaa jedheeni Tigricha tokko kan mana hidhaa tokko bulchuututu olaantummaa heeraa caalaa irra mirga qaba jechuudha. So kanaaf jecha wanni heeraan wanni jedhan hin jiru biyya san keessatti heerriinis hin jiru heerri jiraatee seera impaayiriidhaati. Seerri isaan itti bulchanis seeruma sana jechuudha. Waa'ee siyaasaa Oromootti yoo deebine waa lama jechuudha. Dhugaadha silaa qabsoon bilisummaa fi walabummaa biyya keessatti deebitee cimtee ijaaramtu tahee namni OPDO tana gurratti qabatu hin jiru jechuudha. OPDO'n diina Oromoo taatee bara 27 as geesse jechuudha. Gadadoo isin itti baatanu caalaa uummata biyyaatu beeka jechuudha. Kanaaf jecha uummata bira
dhaabni dhaabbatu yeroo dhaabatu. Ijoollee kana immoo kan achitti dhumaa jirtu bira dhaabbatanii namni isaanii wajji ka'ee kufu waan dhibeef jecha yeroo dhaabni siyaasaa hin jiru jechuudha. Guyyaa miti relevanti tahee uummata biyya keessa jiraatee biyya hojii dhaabbatee gadadoo biyyaa kana uummata hojii hiratee hirmaatu yeroodhaafi achi keessatti argamuu dhabuuni hodduu uummata Oromoo irratti gaaga'ama guddaa fide jechuudha. Namni waan tokko dhabe waanuma harkaa qabu itti jabaata jedhu gartee. Warri OPDOdha maaliif caasaan isaanii kan Tigreen tolchiteef gamaa gamana deebi'anii uummata joonjessuudhaafi uummata sammuu hadochuu waan carraa argataniif jecha uummanni immoo humniti biraa dhaabbattee isaanuma kanarraa irraa facciftu waan dhibeef jecha rakkoo jirurra yooni paartii kanatti galmaa'uu baatte ashaboon argattu yoo achi dhaquu baatte fertilaayizarii yookaan waan lafatti naqatan sitti kan hin dandeenye yoo abaluu filuu baatte ati dubbiin sitti baddeetii hidha seenta waan jedhuuni ummata keenya rakkisuudhaani akka boquu isaanii qaqqaban goosisan jechuudha. Dirree dhiirti dhibdetti waanuma dabeesaatu sirba jedhu Oromooni kana taate jechuudha bakkatti dhiirti dhibdetti dabeesni warri OPDO kan sirba jalqaban jechuudha. Akka nama ummata sabaaf mararfataa fakkaatanii. Qeeroon kan isaan irra deebi'anii ilaaluu qabani qabsoo tana namni jaalatee walii kan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyi biyyaa, sooramsi biyyaa hundinuu ummata Tigree harka jira jechuudha. Mirguma yoo ta'ellee qabeenya yoo ta'ellee waa'ee daldalaa, reesoorsii barumsaaf jiru, humna tikaa 99% yoo ilaalame ummata Tigree harka jira jechuudha. Maaliif isaaniitu murteessa waan guddaan wanni isaan barbaadanii ala wanni murtaa'u hin jiru jechuudha. Osuma humni tutuun jirtuuti ummanni keenya lakkoofsaatii reesoorsii nuti qabnu yoo itti gargaaramne irree warra bicuu kana dura dhaabbachuu danda'ama jechuudha. Ijoolleen amma deemsisaa jirtu kun jijjiirama bu'aa fide. Dhugaadhaa namni hiriira bahuudhaan hin bilisoomu. Hiriirri bahee kun waan tokko barsiisaa deema jechuudha. Wanni inni barsiisaa deemu tooftaa jijjiirrachuu, hooggana of keessaa horachuu fi hooggana sirnaa fi caasaa qabu hojjechuun warruma gabroome keessaa dhufa jechuudha. Keessaa uummata keessaa dhufa jechuudha. Wanni qeeroo fi uummanni biyyaalleen hubachuu qabu humna biraatu alaa dhufee hooggana ta'a waan uummataa keessaas baasuu qabu jechuudha. Humniti biyya alaatii dhuftee uummata keenya bilisoomsiitu hin jirtu. Humniti biyya keessa jirti. Kan ammaan tana hagana warra wayyaanee shoorarkeessee hirriiba dhoowwe namni alaa dhufeetii miti kan gartee qajeelfama kanneefi akka waan gootan isinitti himee yoonna godhe jechuudha. Dhugaadhaatii namoonni biyya alaa jiran gargaarsa godhu gosa kan numa danda'u. Maaliif alaatii keessaan tokko taanee qabsaa'uun waanuma uummata Oromoo irraa eeggamu. Ammoo alarraa taa'anii rimoot kontirooliidhaan qabsoo bilisummaa gaggeessine jechuun xiqqishoo rakkisaadha. Nis hin danda'amu. Seenuma keessatti illee hin argamu. Hoogganni biyyuma keessa jira jechuudha. Takka hubachuu qabdan. Mee har'aan tana keeyaasiin uumame warri wayyaanee kun akkuma tasaatti illee yoo hufe eentu mootummaa tana qabataa waan jedhanillee yaaduu qabu jechuun manni Oromoodhaatis warri beekanis warri biyya keessa jirus warri ala jirus hundinuu xiqqaa guddaan kana itti yaaduu barbaachise jechuudha. Ammoo hiriira duwwaadhaan biyyan qabatu jaarmee barbaachise jechuudha. Addunyaallee nama jaarame wajji dubbata. Dhaabni siyaasaadhaa kan uummata keessa jiru kan uummataa wajji kufee ka'aa jiru uummata keessaa as bahuu qaba jechuudha. Kana gaammoo akka itti dhaabni tokko jaaramu akka caasaan takka itti caafamtu uummata keessa jiruutu beeka. Ammoo namoonni akka keenyaa kun akkuma isaan ifirratti hirkatanii jaarmee cimaa if keessaa baasanii gargaarsa yaadaa godhuu qabna. Kanummaan rakkoo taheehu haga birummaa umrii dheereesse waan uummata bira hin jirre abdachuudha. Wanni si harka hin jirre wanni si bira hin jirre keetii miti. Qabsoon tun abbaan isii uummata. Kan rakkachaa jirus uummata. Kan furmaata fiduu danda'ulleen uummata. Uummata hogguu jennu uummata Oromoo hunda jechuudha. Soosaayitii keessaa hunda hammata jechuudha. Ifirratti hirkachuu qabu jechuudha. Bahaadhiha kaabaa fi kibbatti yeroo uummanni keenya tokko bakka takkatti rakkate yookaan gaagaamni tokkotti dhufe bakka jiruu fi uummanni sossoohee anaannata jechuudha. Gargaarsallee yoo ta'e yoo laaltan uummata Tigreen karaa kibbaatiin nutti dhuftee warra Somaalii gurmeessitee nu lolaa jirtu kana irraa baqate ka gargaaraa jiru uummata keenya. Lafa Oromoo hundarraa'u hanga qaamaan dhaqanii bira dhaabbatanii jabaadhaa isiniif jirra jedhanii osoo mootummaaleen akka isaan wal gargaaranii hin barbaanne godhan jechuudha. Kuni eega waliin mari'atanii wal bira dhaabbachuu danda'anii dhaaba wal dhagahuu fi dhaaba waliif mararfatu kan qaama kana tahee iddoo takka gahu if keessaa baasuu danda'u.
kan abdii namaa kannu alagaa yookaan diina keenya rifachisiisoo laaltanii uummata keenya habaqachisiisan kana jechuudha. Uummata kanarratti uummanni keenya mil'ata yookaan waan guddaa uummanni keenya waliif mararfannoo qabaachuu osoo bakka takkallee irraan hafin hanga danda'amutti wal bira dhaabbachuu kuni sodaa biraa keessa galchee jechuudha. Uummata walirratti cichu, uummata waliif hadoodu, uummata waliif gargaarsallee hootee waliif baasaa jiru jechuudha. Soo tanaaf jecha gabaabdutti isin hoogganni biyya keessaa ba'a. Tole egaa obbo Ibraahim Abbayyee yeroo keessan bal'aa fudhattanii gaaffiif deebii karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa nu waliin godhuudhaan yaada keessan uummata Oromoo bal'aa waan dhageessiftaniif guddoon isin galatoomfadha. Mee dhuma irratti ammoo dhaamsa waliigalaa yoo qabaattan uummata Oromoof akka dhaamtaniif asumaan ireessinii kenneera. Dhaamtanii nan qabu guddaan sabni Oromoodhaa idduma jiruun haala uummanni keenya keessa jiru dandeettii isaa gumaachuudhaan yaada poozitiivii ta'e haga danda'amutti yaada ijaarumsaa kan nama ijaaru jechuudha. Kan ta'uudha ijaarudha kanaan jedha. Qabu uummanni biyya jiru haga danda'amutti irratti hirkannoodhaan qabsoo isaanii akka ija qarootti eeggatanii jaarmaa uumuudhaan yoo jiraate jabeessuudhaan irratti hirkachuu qabu. Furmaan rakkoo uummata Oromootiif gadadoo uummata Oromoo 130 kun kan irratti xumuramuu danda'amu uummanni Oromoo sagalee tokkoon qabeenya tokkoon humna tokkoon yoo wal bira dhaabbatee gaara nurratti jige kan ofirraa kaafne jechuudha. Kunis tokkummaadhaan wal hubannoodhaan wal obsa qabaachuudhaan wanna ta'a jechuudha. Irra caalatti immoo fakkeenyaaf dhaabni siyaasaa illee adda addaa jiraate yaada adda addaa yookaan sagantaa adda addaa illee yoo qabaatanii kan walabummaa biyyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo jibba jedhu hajiranatti hin fakkaatu. Paayoritiin yookaan wanni if dura kaayyannee akka duraatti hangafaatti irratti hojjechuu qabnu walabummaa biyyaatii fi bilisummaa uummata Oromoo waan ta'eef jecha haga dandeenyu kana irratti xiyyeeffannee rakkoo xixiqqoo nu jidduu jirtu yoo jiraattellee yeroodhaan yeroo booda itti deebi'uu dandeenya. Ammoo ammaan tana waraanaatu nurratti banamee jira. Uummata keenyaatiitu buqqa'ee sanyii duguggaatu nurratti deemaa jira. Hatattamaan kan wal bira dhaabbannee wal gargaarree wal gorsinee wanna jennu uummata keenya sanyii duguggaa kanarraa oolchuudha. Kana bira darbee wanni gaggabaabduun xixiqqoo yoo jiraate itti deebinee furmaatatti fiduu dandeenya. Kana irratti xiyyeeffachuu qabna. Hoogganni biyya keessa jiru if jaaruu yoo jaaramees if jabeessu irra caalatti irratti akka hirkatuuni dhaamsa dhiheessaa fi ni milkooynaan jedha. Tole egaa obbo Ibraahim Abbayyee yeroo bal'aa fudhattanii gaaffii isin gaafadheef deebii bal'aa yookaan immoo yaada bal'aa waan naa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaan ammas irra deebiin horaa bulaa isiniin jedha. Jaboon isin galatoomfadha. Eegaa turtiin waliin qabaataa turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha kanatti aansee qophii keenya dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaatu isiniif dhiyaata. Qopheessaan Roobaa Buruuti gama kiyyaan warra boruu nu haa taasisu jecha dhaamsaa waliin turtii dansaa qabaadha. Osoo deemsa hin eegalle bakka itti adeemtu beekuu malte akkuma jedhamu namni qabsoo jireenyaa taasisuus ta'e goonni saba isaaf qabsaa'u osoo qabsootti hin seenne dura galmi qabsoo saba isaa maal akka ta'e dursee beekuun xurree galma qabsoo sabichaa qabachuun imala qabsoo eegala. Gootonni ilmaan Oromoo kaleessaas kanumaaf fakkaata. Kan isaan fedhii fi dhugaa saba isaanii hubachuun biyya abbaa isaanii Oromiyaa harka koloneeffattoota mootota Bashaa jalaa baasuuf garbummaa koloneeffattootaan saba isaanii Oromoo irratti gombifame fonqolchuun biyya Oromoo walaba kan sabni Oromoo bilisummaan keessa jiraatu deebisanii ijaaruuf kan qabsoo eegalan. Kaayyoo kanaan dhiigni gootota ilmaan Oromoo kumaa kitil irratti obba'uun maqaan Oromoo fi Oromiyaa har'a argamullee ammas taanaan Oromiyaan kolonii jala jirti. Oromoonis gabrummaa jalaan ba'an. Haa ta'u malee kaayyoon dhugaan lubbuu gootota Oromoo danuun irratti wareegaman kun har'a onnee Oromootaa cufayyuu dhuunfachuun golee Oromiyaa cufa keessaa sagaleen dhaga'amu gaaffii mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu bilisummaa fi sirni walqixxummaa ilma namaa keessatti tikfamuu sirna bulmaata isaa kaleessaa sirna gadaan bulee wal bulchuutu ol ka'ee lallabamaa jira. Kanas kan armaan baase qabsaa'onni Oromoo kaleessaa akka fedhanitti osoo hin taane akka sabni isaanii fedhutti gaaffii saba isaanii qabatanii waan qabsootti bobba'aniif kaayyoon kun hiddi isaa saaree har'as qeerroo fi qarree Oromoon finiinaa jira. Yaa uummata Oromoo
gannoota 130 oliif Empaayera Itoophiyaa keessatti saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa, dachii fi qabeenyaa kee irraa ari'amaa kan turtee fi har'as diinummaan duraarraa ammaa taateen kan walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee akka hin gonfanneef irra hojjetamaa jirtu xumura kan godhatuu fi galma akeeka keen kan si ga'u qabsoo ati geggeessitu ta'uu beektee warraaqsa kee finiinsuu maddiitti qabxiilee kanneen beekuun dhimma itti ba'uun gaarii ta'a. Jalqaba irratti ilmaan kee kaleessa jiruuf jireenya isaanii dhiisanii siif of kennuun kuffisanii kufan dhugaa qabsoo kee bu'aa xixiqqaan utuu hin sharamne dhiigaa fi tokkittii lubbuu isaanii kan labataa har'aatti dabarsan akka hin dabnee fi bu'aa fi faayidaa xixiqqaan utuu hin sossobamne qabsoo keetti abbaa ta'uun warraaqsa kee finiinsi. Quuqamaa fi aantummaa qabsoo keef kan qaban of fakkeessaa qondaaltota OPDO fi namoota ayyaalaallattoota Empaayera Itoophiyaa fi mootummaa koloneeffataa wayyaanee tiksuuf shira qabsoo keetti xaxan adda baastee beekuun qabsoo kee eenyuuf utuu hin hille abbaa itti taatee geggeeffachuu fi hoogganaa fi goota lolessi lolchiisuuf keessaa horachuun qabsoo kee fi ilmaan kee kufaatiirraa kan eewwalu ta'uu hubadhu. Xumura irratti jaarmiyaa qabsoo hidhannoo jabaa fi goota murataa horachuuf bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu, wal ijaari, hidhadhu wal hidhachiisi, dhiiraa dhalaa guddaa xiqqaa utuu hin jenne lolii wal lolchiisi, walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.